Ifadhaa amma namni himataa jiran ila himannaa walitti dhiyaate Tiyaar Bashiir, Maamanuur, Nuraddiin, Nasri Anolee, Biiftuu ammallee tokkollee eenyu gurbaa tokko eenyu maqaan isaa Suudii. Warroonni kunniin warra haqa namaa dabqa namaa nyaate dhageeffadha. Kunniin tartiibaan deefama. Tiyaar Bashiir kan amma fuudhaaf deemaa kuni haqa namaa ijoolleen dubartiin meeqa booya. Yaa jira keenya wallaahi addaa warra Dubaay kan subhaanallah. Biiftuun tamita jedheen ta'imatan tareefa ammas keessa jirtu tana ta'imatan. Ta'imatan tana horeessa. Doktor Bikan. Bonus. Tapi biftun tapi mata wallahi lagi imbe. Biftun tanah biftun tanah Jawa tak Tantu kena apa tu miskina. Anda ya. Oromo kabdu biftun tu ni mangiti dari tanah miti. Tami kau hatun jarak hatur ini tapi mata tak. No, tan Dubai. Assalamualaikum. Bona. Bona ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, abobo nakinya mal mijiyo tenya mal jirta mo congratulations jechu jirta ni lolla. Sodda welcome baga naga nuftan. Koi sabbon to tiref gizan siwa ma gurba sodaten demte mokam. Gurbaan dhufe me ani jecha kasa yom jedhe sina nafi da garetin de satin demte. Kadu welcome baga naga nuftan sodda. Soddan kabari. Wan namni sinjeru nagetu. Bona nagetu. Wargi tara yala dubbadu ka tarasi boy. Lagi. Aye jalan. Sirawa, wana le soddan ada warra kafala ka. Akam Wallahi ladin kuna maka hannati nasirati rabani asira jirani. hay enyu fan isal lamemo Isal ani samwalin nyatani imbe kuno Tiyaar Bashiir nama nyate dani tin kuno kata kesan nutti boyani. La nu birati kabaja qabdi intala garte intala gosaati intala tagarte kabajaan maleefi isin tuqaata kan qabdu garuu ay intaluma dengedde isinin dufteyo intaluma dengedde isinin kaniniyo tanan nugul citan basa fin jabar ay Lakki. Ne kane siniti debiya sodda difa. Workin abshir wan dera keessa qabdanu gana isin addan barre saana achi jira distiin achi jirti biddeena irra buufatan achi jirattu madruwan barre akkamitti wayii fuutanii nutti deebitan abootana wallaallaati dubbii fitadhaa kottaa Bona. Yo mali worki mal taatet. Bona ani risiidun dumayyuun hin qabaa yoo gara karaa tokkummaa wajjin keechan haasofna jedhee ammallee gakkaalee jarree akkasitti gasti irraaf darbee bu'aanin keechanii jedhee ture yoo tokkummaa biratti naaf fixe yoo tokkummaa biratti naaf finne ta'e asuma feemasii keechan irratti asinii fida okkee baabaa nuraddiin okkee Eenyu si nyaate sa? baabaa nuraddiin Meeqa si nyaate? Rama kuma tokko dhibba afur sitti hawwalee kuma tokko dhibba afur keechaa dhibba shannaa deebisee dhibba sagaltu biratti naafe dhibba sagalliisi birrii shanaa waafte ani inni eenyumaafu. Nuraddiin biyyee nyaadheet. Murmatu haga dhumaatti murmanna. siboo namni Anillee gurbachi kaleeti nama shan harke wallahi nama baaba nuuraddiin baaba si maqaa kana beekaa baabaa kana jala keessa mommokuma isaati. Aboo hin beeka ani baabaa Nuraddiin meerani ani abba ittiin ijoolleen abbaan jira haaba nuti abbaa jiraatti fitaa jira kuno. Wallahi warri Dubaay gurguddaa qaba garuu hojii isaanii akka tokko. Abdul Gawwiitu maqaa jijjiiratee Yaman irraa Dubaay gale. Kana beeka. Kuma dhibballee yoo nyaate kuma dhibba shanis yoo nyaate laphee taatee miidiyaa kanarraa Worki waan gootu suuraa ni ragaa isa biraa qabdu ragaa kan kee keessaan irratti ergamuutan. Maali si ergee jira? Awon obboleeyyan kiyya Dubaay ittiin deema guyyaa xiqqoo boodee ani anniin bu'atiyya. Uummanni nama dhiisu jaallu. Kadir maal akka deemaani? gara keenya kootu kuweetiin kootu. Alakki an Dubaay Adii si deebisee jira jedha adii kisii deebisee jira keessaan natti ergi ragaalee isa biraa qabdu wal biraa qabda. Bona ani si ergeen jira barsi ergee atirree laaltee turte riisiidillee laaltee turte barreeffamni natti barreechirra. Ina garreen kun amma foolooyyuu walirraa hin qabnu foolooyyuu amma si godhe fooloo naa deebisi keessaan irratti ergi. Sitti ergee jira argite. Bona na argiterti. Ayyee keessaan natti ergati. Bona. Yoo Bona geeffadhu. Sagaleen kiyyan jiraami? hin jira. Laali
wallahi wanti warri Dubaayitti jiru yoo argaa jirre maa asirraa iyyitanii jedhanii keessaffatee hamaa dabarsitee diinaa nu kennitaa kana barreessu garuu reefumatti ijoollee miskiina lama Itoophiyaa fidanii kararra darbanii kaampaanii kun Abudaabii jedhamu baangaaliin tumtee harka kanarra caccabsitee kadhannee kunoo birrii dhuunfaa kennaa kiisii kennaa irdaataa guurree nama gaarii namni nu asirraa jennu ebalu maalii qibixxiree wanti Dubaayii dhiirri Dubaayitti jirtu keessattuu dallaalonni Dubaayitti jirtu waaxaanee waa namaa godhaa jiru nuti ijoollee mana madaamii jirru. Ara rabbiinoo sodaattan wallaahi ilma namaa yoo taatan ka dura nyaattan isin gahaa amma booda nurraa dhaabaa. Ka dura nyaattan isin gaa ilma dhiiraan boochisna qaataa shamara boociftan. Qaataa dubartii boociftan ilma dhiiraa akka keessan surree hidhatu yoo akkana karaa raggattanii boociftan hagam isin dhagahama wallahi hagam hilliinaan keessan teettanii nyaattan እንዴት ነው ህሊናችሁ ፈቀደ ኤበሉ ጀተን ከሰነት ዱፈኒ አመሬፉ መተን ፈቲያ ማ ደበርሲቴ ዲናኑ ከኒታ ሆንቲ አንጉያ ማነ ኑረዲኒ no bonasin jedheefi namni kamu afaan isaa damma dibatee dhufa malee hundi isaayyuu wanti namni haqni miskiina irra hin jiru jaalatee jibbitee Dubaayin keessa jechuudha. Horri asirraa kun akkasii miti jedhee yoo ati waa dubbattu afaan si qabu hundi isaatu nama haqni miskiina irra jiru jaalattanii jibbitanii jechuudha. Isinii galee birrii 50 haa taatu kiisii kiyyaa nama awwaaxee dhufe miti birrii 50 haa taatu miskiina saniif birrii 50 haa mudhatu bakka. የመጣ ይምጣ እኔ ፈቲያ ነኝ አከ በየነማ በየራሳ ታኤቲ ምትከሞርማ ጅሩ ኢሲኖ ጂንጅራዴ ዱባይን ኬስ ምንም መታመጡ ጀራከኛ ቢየት ሙባረክ ሙሳ ማኛዳ ለገፈታ ላላከት ኦሮሞን ሀቱን ጀተ ማህማይስ ኦሮሞ ከይሰት ሜዝኔ ፊልማ ቢየት ጃል ሙባረክ ሙሳማ አይቹን yoo xiqqaate hoogganaa Alshabaab jechuun ni dandeessa. Nama guddaa nama waa hundatti ilka cabsee beeku waanuma duniyaarra jireettan kan hundatti namni isa hati namni isa shawwati akkamiin miskiina kana shawwateettanii yaaddanis akkamiin garaa jabaateettanii uummata saahiba isaanii nama gartee akka hunda waliin beekan yoo qasxee tees yoo akka hunda tees nama waliin beekan nama hateetu yaa baleessoo. Sinirraa guyyaadha. Ani waa tokko dubbadhaan akka intala Imaaraatii keessa jirtutti jechuudha. Imaaraatii keessa guddaadha jennee yoo ati keessa natte sagalee kee hin dhageeffatu calsi jalaa jedhu marsii takka deebisuun hin jiru. Durbi Dubaay keessa jirtu dhiira caaltee argamaa jirti. Eenyumayyuu ni beekna. Mucaa warra iluu jechuudha. Dhugaa nama guddaa bira geechine deemaa akka feetan godhaa jedhee nama miidiyaan nama 3,000 irratti waadaa nuuf galee birrii sanirra kennuu fidi. Mucaa sana baangaaliin nu kabajuu dadhabdee mucaa sana laphee dhooftee afaan funyaan dhiige darbanii ijoollee mana madaamii birrii ishiitiin kaffallee mucaa sana birrii nyaachisnee mucaa sana biyyatti galchine. Namni gumaa mucaa sanirra deemee mootummaa faana nuuf falmu yookaan imbaasii ta'e jedhneeti imbaasiitti ergine mucaa sun wanna godhu dhabamee hin gale mucaa sun. Gaafni mucaa sun odoo afaan funyaan inni yaa'u